nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan volume of frustum of pyramids, cones and the composed solid kan jedhu laallaa jechuudha. Jalqaba irratti volume of frustum of pyramid kan jedhu waliin laallame. Frustum of pyramid and cone that jarreen kanaaf waliin laallaa jechuudha. Volume of pyramid dhaaf jechuudha jalqaba irratti kan keessa that kan pyramid fi pyramid volume of frustum of pyramid wal qixa ta'a h prime over 3 times a plus a prime plus under radical a times a prime dha jechuudha. Kanaan volume of frustum argachuu dandeenya jechuudha. As keessatti h prime kan jechaa jiru seen kun eenyudha? Daatiin kun volume of pyramid dha. That kun asitti v kan isin jedhe volume of pyramid dha jechuudha kun. That volume of pyramid dha jechuudha kuni. And h prime kan jennu immoo eenyuni? H prime kan jennu immoo height of frustum dha jechuudha. Okay? Height of frustum. Frustum nuu kennamtu jirti miti. Frustum nuu kennamtu sanaaf height iseeti jechuudha. Inni kan biraani a prime kan jenne eenyudha? A prime kan jechaa jirru that a prime kan jechaa jirru area of what? Upper base dha jechuudha seewun. Area of upper base. Base lama qabaa inni irra frustum jechuudha. Frustum nama fakkeenyaa fi that bifa kanaan kan nuu kennamu yoo ta'e jechuudha. Frustum tokko that bifa kanaan kan nuu kennamu yoo ta'e frustum kana gaaha murru jechuudha. Asitti gaaha murru that base tokko irra keessa jirti tokko immoo as jirti miti. Base seen kuni area prime kan jechaa jiru kan base gara olirra jirtuuti jechuudha. And a kan jennu immoo that kan lower base kan base gara gadi kanaati jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu for the area of what? Area of lower base dha jechuudha kan isa kanamu. Lower base dha jechuudha. That and formula kana akkasitti kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo cone dhaaf. That cone immoo akkamittiin shallagna? Volume of cone jechuudha. Volume of frustum of cone dhaaf jechuudha. Frustum of cone dhaaf yeroo jennu yeroon akkas ta'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf cone bifa kanaan qabna yoo ta'e jechuudha. Laalaa kun amma cone dha jennee fudhannu. That kun cone dha jennee kan fudhannu yoo ta'e. Kun cone yoo ta'e asitti gaafa murru maaltu uumama jechuudha. That waan akkasiitu uumama jechuudha laala. Asitti gaafa murru that waan akkasiitu uumama jechuudha. Asitti kun frustum yoo ta'e kanaa fi kanadha base lama qotatee isa kan akkamittiin volume isaa shallaguu dandeenya kan jedhu jechuudha kan waliin ilaalu. That innis wal qixa maal ta'a jechuudha? H over 3 dha jechuudha inni kunis. Okay? Or pi over 3 h jechuu dandeenya jechuudha. That h prime jechuudha. Into r square plus r prime square plus r times r prime. That kanaan maal argachuu dandeenya? Volume of frustum of cone argachuu dandeenya jechuudha. Okay, asitti VF volume of frustum of cone dha kun beekamaadha. And asitti iseen kun maalidha? H kan keenya akkuma jalqaba isinitti hime maalidha jechuudha? Height of frustum dha jechuudha. Inni kan biraa kana ta'e radius dha. Radius iseen kuni radius of what? Kan lower base kun jechuudha. Radius of r jechuudha. Or qixa radius of lower base dha jechuudha. Inni kan biraan r prime kan jennu immoo eenyunni r prime kun as r prime tokko jirti as r prime jirti miti. R prime kun immoo radius of upper base dha jechuudha. Radius of upper base dha jechuudha. Upper base. For example, if we have h or height of frustum equal to 6 cm, height of cone equal to 9 cm and the base radius equal to 8 cm yoo qabaanne find volume of frustum of cone kana barbaadii nun jedha. Laala kanamma bifa kanamee visualize goonu. Visualize yeroo goonu that cone wayii qabnaa jennu. That bifa kanaan cone qabnaa jennu. Cone bifa kanaan qabnu kanatu murame asitti gaafa irraa murree jennu frustum uumamti iddoo kanatti jechuudha. Frustum uumama jechuudha asitti gaafa irraa murru. Hojjaan kanaaf kana gidduu jirtu
h prime dha inni h prime jechuun kanaaf kana gidduu hojjaa jirtu kan dheena jirudha jechuudha inni meeqadha 6 cm dha jechuudha and ka asii kaasee amma sitti moo jechuudha kan first time kan primary see xiqqoo aftu sanaa moo jechuudha meeqadha hin beeknu jechuudha iddoon kun keedha nuti hin beeknu seemmoo okay inni kan biraa fayyaansa asii ka'ee amma sitti jechuudha h dha immoo h dha that equal with kanaaf kana gidduun jechuudha okay inni immoo walqixa meeqadha 9 cm tu nuu kenname jechuudha okay asii 9 cm tu kenname asii 6 cm dha kan lower base dala asii immoo lower base jirti miti kana gidduun jechuudha lower base dha immoo meeqa tu nuu kenname radius jechuudha 8 cm tu nuu kenname jechuudha yoo ta'e maal barbaanna volume barbaanna jechuudha volume barbaadhaa fi walqixa volume maal ta'a jenneer pi over 3 h or h prime r square plus r prime square plus r times r prime dha jenneer haa ta'uutii garuu asitti maaliin qabnu jechuudha r prime hin qabnu jechuudha kanaafuu r prime argachuu qabna jalqaba r prime argachuudhaa fi yeroo darbe formulaa wayii isinitti agarsiiseen ture innis maal ture AC over AB or base area equal with K over H the whole square dha jennee ture jechuudha. That's kana maal argachuu dandeenya arrasitti nu fayyaduu danda'a jechuudha kun. Okay kanaafuu AC jechuun maal jechuudha? AC jechuun cross sectional area yookaan area see gara olii kana jechuudha kan upper base area jechuudha upper base area jechuudha kan first time kanaati. Okay kanaafuu maal ta'a jechuudha? Pi radius square radius garuu maal ta'uu qaba radius prime square dha jechuudha maaliif see gara oliiti waan ta'eedhaaf kan fudhachaa jiru over maalii ta'a jechuudha pi radius square dha jechuudha radius isa kanaati amma moosa kanaati jechuudha inni jedhama that equal with maal ta'a k square over h square dha jechuudha garuu maal hin qabnu asitti k hin qabnu k argachuudhaaf maal goona h jechuun walqixa h kana ilaala fayyaa isaa jiramti asitti h asitti fayyaa isaa jiru kun eenyu itti daana k plus h prime dha jechuudha kanaafuu k argachuudhaaf maal goona that h prime kana as dabarfanna gara kanatti that h minus h prime ni walqixa maal taati jechuudha k ta'a jechuudha kanaafuu k keenya walqixa maal ta'a jechuudha 9 minus 6 ta'a this equal with 3 ta'a jechuudha 3 cm dha jechuudha kanaafuu iddoon kun 3 cm dha jechuudha okay kanaafuu maal goona jechuudha pi radius square or radius that radius is radius prime jechuudha radius prime square over pi times radius square radius is minimum square eenyudha that 18 nu kennameera jechuudha 8 square goona jechuudha 8 cm square dha jechuudha this equal with k keenya meeqa inneer 3 cm inneer 3 cm dha inneer over maaliiti h keenya meeqa 9 dha jechuudha 9 cm dha that square goona jechuudha okay kuni kanaan badaa jechuudha cm gaafa balleessinu asitti ilaala kuni 9 I mean 3 dhaan 9 3 dhaan gaafa gunu meeqa ta'a jechuudha kuni this equal with pi radius prime square over 64 ta'a 8 yeroo square goon okay 8 square empty jalattee jechuudha kara jalaatti square asitti pi qabna garuu asitti pi qabna pi kun pi kanaan baddii kana booda maaltu nu hafa jechuudha pi astisha pi naaf 2 ms balleessina over 64 dha jechuudha 80 gaafa goon 64 cm square dha jechuudha this equal with walqixa inni wajjin ta'a jechuudha asitti 1 over maalii ta'a jechuudha 3 the whole square qabna jechuudha the whole square qabna jechuudha okay kanaan booda asitti ilaala pi keenya si kana pi kanaan balleessina pi lamatu jirti pi kana kanaan balleessina jechuudha kana booda pi si kana kanaan balleessina booda maal ta'a r prime square over 64 centimeter square equal with 1 over 3 square jechuun immoo 1 over 9 dha jechuudha asitti kan barbaadaa jiru r kana dhamti r prime dhamti r prime ija barbaadaa jiru fi ela akkas goone times 64 godha gama kanaan walqixa gama kanarraan jechuudha 64 centimeter square gama kanaanis times 64 centimeter square gochuu dandeenya gama lachuun jechuudha gaafa akkas goonu asitti kun 64 yan bada r prime square kan keenya walqixa maal ta'a jechuudha 1 over 9 times 64 centimeter
square ta'a jechuudha. Okay, kana boodatti r prime square keenya wal qixa 64 watt over 9 square centimeter square dha jechuudha. Kana booda asteeru r square waan ta'eef kan barbaadaa jirru immoo r dha jechuudha. That means r prime jechuudha. Under radical goona kanaaf iyyuu under radical goona gabalachuun r prime kan keenya wal qixa maal ta'a jechuudha. 64 gaafa ba'u 8 9 yeroo ba'u 3 centimeter dha jechuudha. Square ni yeroo baatu centimeter taati waan ta'eef. Kanaaf iyyuu r prime keenya arganneerra jechuudha. Amma maal argachuu dandeenya jechuudha? Volume keenya shallaguu dandeenya jechuudha ammaala. Kanaafu volume equal to jenneerra pi over 3 jenneerra h prime into r plus r square plus r prime square plus r times r prime dha jenneerra jechuudha. Okay, kanaan booda maal goona kun amma jechuudha substitute gochuu qofaadha. Pi over 3 h keenya meeqa ture? 6 cm ture jechuudha. 6 cm into r square. R square r kan base jechuudha. R base meeqa ture jechuudha? Kan isa base dhaaf kan nu kenname 8 cm ture jechuudha. 8 cm square goona jechuudha. Square plus r ishee kana immoo arganneerra jechuudha. Meeqa arganne kuno 8 over 3 cm jenne square goona jechuudha. Plus jenne asitti immoo r times r that means 8 times 8 over 3 dha jechuudha. That centimeter square taala xumura irratti jechuudha. Kun lachiin isaanii centimeteraan jiru waan ta'eef jechuudha. Kana booda asitti 6 over 3 aan salphisaa kan 6 over 3 jechuun 2 centimeter or 2 pi jirti waan ta'eef centimeter dha jechuudha. Into 8 centimeter square jechuun immoo 64 centimeter square ta'a jechuudha. Plus 64 over 3 square gaafa goonu meeqa ta'a? 9 centimeter square ta'a jechuudha. Plus kanaan gaafa baay'isan ammas 64 over 3 dha jechuudha. Kuni direct waliin baay'isuudha waan ta'eef centimeter square dha jechuudha. Kana booda maal goona? 2 pi centimeter into kana walitti dabaludha jechuudha. Kana gaafa walitti daanu that hawaadha sadan isaaniitiin fudhanna maaliif irra keessaa wal fakkaataadha 64 waan ta'eedhaaf that innis 9 dha jechuudha. 9 dha. 9 gaafa fudhannu that 9 sadan isaaniitiin dhaabbatti jechuudha. 9 for 1 meeqadha jechuudha. 9 afurini 9 dha jechuudha. 1 dhaan jechuudha asitti. That 9 1 meeqadha? 9 dha jechuudha. 9 times 64 that 64 baay'isu sagalii 576 centimeter square plus 9 and meeqadha? 1 dha. 1 times 64 immoo that 64 dha jechuudha. Plus jenna jechuudha. Centimeter square plus 9 3 dhaan immoo that meeqadha? 3 dha jechuudha. 3 times 64 3 times 64 immoo 190 cube dha jechuudha. 190 cube centimeter square dha jechuudha. Okay, kanaan booda maal goona? Walitti daballa jechuudha. Kan walitti daana jechuudha hunduma isaaniiyyuu. That alarraa maal qabna? 2 pi centimeter qabna jechuudha. Volume barbaada irraa. And keessatti that 576 64 192 gaafa walitti daanu 832 over 9 centimeter square nu dhufa jechuudha. Amma immoo 2 pi kana inni kanaan baay'isna jechuudha. Gaafa kana kanaan baay'isu meeqa nu dhufa? 1000 difama 1664 over 9 pi centimeter cube dha jechuudha. That kun this is the volume of first sum of cone nu kenname sanaati jechuudha. Example amma fakkeenyaaf kanatu nu kenname jennu this is first sum of pyramid dha. Pyramid base insa roxadee tokko jechuudha. Roxadeen suni regular kan ta'e jechuudha. Roxadeen suni yoo ta'e that kanatu nu kenname jennee kan fudhannu yoo ta'e jechuudha. Maal barbaadnu jedha? Find lower base of what? Lower base and upper base. That area gara kadiitiif gara olii barbaadna jechuudha. Inni kan biraa volume isaa barbaadna jechuudha. Okay? Kanaaf yoo as keessatti maal barbaadna jalqaba? Upper yookaan that area gara olii barbaadna jechuudha. Upper base jechuudha yookaan immoo that upper base barbaadna jechuudha. Upper base
kanammoo that maaliin bakka buufanne irraa a prime isa jettuun bakka buufanne jechuudha. This equal with wal qixa maal ta'a akkamittiin barbaaduu dandeenya? Akkamitti barbaaduu dandeenya? Asitti area gara olii kana ifee kanadha areatti. Area kana barbaaduu maal fayyadamna? Is what is triangle rogsadee. Rogsadee waan ta'eef rogsadee ta'e immoo regular. That rogoon isaa hundi wal qixa jechuudha. 6 cm nuu kennameera. Hundum isaa 6 cm dha jechuudha. Kana taanaan immoo karaa garaa garaan hojjechuu dandeenya akkaataa kennama sanaatiin irra. That now we can calculate it what by using Heron's formula. You know Heron's formula fayyadamuudhaan shallaguu dandeenya jechuudha. Amma Heron's formulaadhaan jechuudha. Heron's formula maal jedha? Heron's formulaani maal jedha? Area equal with under radical semi perimeter times semi perimeter minus a times semi perimeter minus b times semi perimeter minus c da. Rogsadeen sadiitu jirumti a b c ni side one sadanidha jechuudha yookaan three side one sadan sanuu kennaman sanadha jechuudha. Inde semi perimeter jechuun perimeter over 2 semi jechuun waan jechuudha waan ta'eedhaaf. Okay, kanaafiyyuu semi perimeter dha over times this kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Hayyee kanaafuu jalqaba maal argachuu qabna? Perimeter keenya argachuu qabna. Perimeter jechuun immoo tokkoon seenuu kennamteetti sidein keenya jechuudha. Hundi isaanii immoo wal qixadha. That kana waan ta'eedhaaf perimeteriin wal qixa maal ta'a jechuudha? 6 plus 6 centimeter dha jechuudha. Okay, kanaafiyyuu that is equal with 18 centimeter 18 centimeter dha jechuudha. Over 2 goona maal argachuudhaaf? Semi perimeter argachuudhaaf. Semi perimeter wal qixa perimeter over 2 dha waan ta'eef jechuudha. This equal with 9 centimeter dha jechuudha. Okay, semi perimeter keenya kana dha jechuudha. Okay, erga semi perimeter arganneeti maal goona? Tokkoon saatii fi daata hojjechuudhaaf area keessatti maal goona jechuudha? Under radical jenne 9 jenne semi perimeter keenya jechuudha. 9 centimeter into jenne semi perimeter minus a jechuun 9 minus a keenya meeqadha? 6 centimeter dha jechuudha. 6 centimeter times ammas dhuma kanaan deemna jechuudha. 3 that means ammas 9 minus 6 ta'a jechuudha. 9 ammas 9 minus 6 dha jechuudha. That this equal with kun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? 9 centimeter under radical jechuudha. 9 centimeter 3 centimeter times 3 centimeter times 3 centimeter dha jechuudha. That kana sadantu numa fayyada. Kanaaf booda maal gochuu dandeenya amma laalaasitti under radical jenne 9 centimeter times 3 times 3 meeqadha? Ammas 9 centimeter dha jechuudha. Times 3 tokko taftee miti asitti 3 centimeter dha jechuudha. Hayyee kana booda maal gochuu dandeenya? Under radical 9 centimeter afurtu jira jechuudha. Okay, centimeter afur jechuun centimeter the power of 4 dha jechuudha. Okay, 9 times 9 times centimeter itti hubachiisuu barbaadetanii times 3 times centimeter the power of 4 dha jechuudha. Centimeter the power of 4 gaafa radical jedha bahu maal ta'a? Centimeter square ta'a. Sini galee centimeter square akkamitti ta'e jettuuf immoo that kana jechuun 1 over 2 dha jechuun radical jechuun fakkeenyaaf a 1 radical ta'e is equal with a the power of 1 over 2 dha jechuudha. Okay, kanaafiyyuu centimeter the power of 4 and radical jechuun eenyu wajjin wal qixa jechuudha. Is equal with centimeter the power of 4 the power of 1 over 2 wajjin wal qixa jechuudha. Kana jechuun immoo centimeter square dha. Area barbaadaa waan ta'eef centimeter square arganna jechuudha xumura irratti. Kanaafuu 9 centimeter times 9 centimeter 9 times 9 yamti 9 maal ta'uu as jira bahuu danda'a jechuudha. 9 inni kun yeroo bahu 3 centimeter dha. 9 sen kun yeroo bahu 3 centimeter dha jechuudha. That's all sadii bahuu dandeessu waan ta'eef maal goona jechuudha? Achumatti 3 goone centimeter square dha jechuudha. Kana booda that is equal with 9 centimeter is square 9 under radical 3 centimeter square dha jechuudha. Maaltu upper area keenya yookaan upper basing keenya jechuudha. Hayyama immoo lower basing hojjenna that's kara gadi jechuudha. That area immoo wal qixa maal ta'a? Innis akkuma kanatti shallagna. That means semi perimeter times semi perimeter minus a times semi perimeter minus b times semi perimeter minus c jenne kanaan hojjenna. Kanaafu therefore we have to know what
semi-perimeter. To know semi-perimeter, we have to calculate what? Perimeter. That semi-perimeter equal to perimeter over 2. Okay. Therefore, what about perimeter? Our perimeter that tokoni side kenya kan side tokonu kennamti tokko meeqadha? 80. That means 8 plus 8 plus 80 jechuudha. Maali sadan isaanii centimeter dha jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? Q dha jechuudha. This equal with 24 centimeter over maali ta'a jechuudha? Q ta'a jechuudha. This equal with 12 centimeter dha jechuudha. Maaltu semi-perimeter keenya jechuudha. Okay, erga semi-perimeter keenya kana ta'eeti amma maal argachuu dandeenya jechuudha? Area of flower base argachuu dandeenya jechuudha. Area of flower base ni walqixa maal ta'a jechuudha? Kunis prime miti. Area of flower base under radical jennee semi-perimeter keenya meeqadha? 12 dha jechuudha. 12 centimeter into 12 centimeter minus 8 centimeter 8 centimeter as centimeter birthday akka centimeter birthday tunaaf fudhadhaa sitte jechuudha. Okay, unity akka silaatti ilaa baasna waan ta'eef okay times ammas bifuma kanaan xumurraa jechuudha. 12 minus 8 dha jechuudha. Okay, kana booda this under radical jennee maal ta'a jechuudha? 12 centimeter qabna jechuudha asii. That kana booda 12 centimeter minus 8 4 ta'a jechuudha. Centimeter hin jirti. 12 ammas kanarraa kunis 4 ta'a jechuudha. Centimeter hin jirti jechuudha. Times 4 centimeter dha jechuudha. Hayyee kana booda kun maal ta'a? 12 centimeter jechuun radical jira baasuu akka nu hojjetu gochuudhaaf maal goona? 12 centimeter jechuun 3 times 4 dha jechuudha. Yoo barbaanne centimeter jirti jechuudha. Okay, times 4 centimeter times 4 centimeter times 4 centimeter yeroo sadii jira jechuudha. Kana booda ilaala. Asitti 4 centimeter jira 4 centimeter yeroo lama jira jechuudha. That kun tokko ta'ee baa kun tokko ta'ee baa jechuudha. Kana jechuun that yeroo ba'u maal ta'a jechuudha? 4 ta'ee baa jechuudha. Kun jechuun asitti 4 square dha. 4 square miti 4 square yeroo ba'u that 4 ta'a. 4 isa kanachaan square yeroo baatu 4 taati jechuudha. That 4 times 4 under radical 3 nasitti hafteetti jechuudha. Isee kana kanaatti akkasitti hin qoodee waan ta'eef jechuudha. Okay, kanaaf asitti that 3 hafteetti jechuudha. Under radical 3 taati jechuudha. This equal with walqixa maal ta'a jechuudha? 12 under radical 3 centimeter square ta'a jechuudha. Centimeter akkamaatti kan jalqaba gaaffii upper base irratti kan hojjetetti jala baasuu dandeessu jechuudha. Radical asitti kuni 12 sun ta'e 16 dha dhiifama. 4 times 4 yeah, that 4 times 3 itti fakkaachaa jira. Dungoo lakkoofsa akkasii kan jiraatu yoo ta'e that sirreessa. Okay, kanaaf asitti maal ta'a? 16 centimeter dha jechuudha. Kun 60 under radical 3 centimeter square dha jechuudha. Okay, kana booda maal tafe volume barbaanna amma jechuudha. Volume equal to maal jenneera? For pyramid of that first sum of pyramid dha jechuudha. First sum of pyramid yoo ta'e maal jenneera? H prime. Laala H prime over 3 jenna jechuudha. Into area plus a prime jechuudha. That a prime in upper base isin jedheera. Plus under radical a times a prime dha jechuudha. That kana maal argachuu dandeenya? Volume keenya argachuu dandeenya jechuudha. Therefore ammoo qabna hunda isaa jechuudha. H keenya nuuf kennameera. That kennamaa keenya deebitanii ilaaluu dandeessu. H keenya meeqatu nuuf kenname? 10 cm dha jechuudha. 10 cm nuuf kenname over 3 qabna jechuudha. Asimmoo that area jalqabaatiif isa lammaffaa arganneera jechuudha. Area asitti seeni that area siin kana arganne kun meeqadha? 16 under radical 3 centimeter square dha jechuudha. Plus jenne area isin kun immoo arganneera area isa kana jechuudha. Isin meeqa turte jechuudha kan arganne 9 under radical 3 centimeter dha jechuudha. Square dha kuni plus under radical jenne area sana dachee waliin baay'isna jechuudha. Kana jechuun that 60 under radical 60 under radical 3 times jenna jechuudha. 9 under radical 3 jenna jechuudha. That bifa kana waliin baay'isna jechuudha. Kana booda kun walqixa maal ta'a jechuudha? That 10 centimeter over 3 into jenne that kana dachee walitti dha. Kana gaafa walitti dhaanu laala isee kanaa fi isee kana walitti dhaana comment that coefficient isaanii jechuudha. Coefficient isaanii walitti dhaana that asii 3 qabna asii 3 qabna waan ta'eef jechuudha. That gaafa sana that radical jala kan jirtu tokko fudhanne warra coefficient immoo walitti dhaana jechuudha. 16 meeqadha? 20 shani jechuudha. 25 jenna jechuudha. That sana nama tokko fudhanne siin jedheera. 3 centimeter square jenne plus jenna jechuudha. That under radical ammoo warra kana waliin baay'isna. 3 times 3 yeroo waliin baafnu meeqa taati? 3. 16 baay'isa galii immoo meeqadha kan isheen taatu?
maal gochuu dandeenya jechuudha asitti 3 times 3 3 dha inni under radicalii irratti 3 taati 3 times 3 see kana gaafa radicalii gaafa hin baay'isnu jechuudha asitti immoo 16 jira 9tu jira jechuudha 16 meeqa ta'e baa 4 times 9 immoo ta'e baa 3 ta'e baa jechuudha kanaafuu that asitti 12 jechuu dandeenya jechuudha okay as dhufne jechuudha iddoo kanatti maal gochuu dandeenya 12 under radical 3 jechuu dandeenya 4 times 3 12 waan taateef asitti jechuudha waan isin galle comment irratti na barreessaa please yoon kan isin jeequ ta'e jechuudha okay hundaaf asitti 10 cm over 3 okay asitti kana walitti da'uudha jechuudha amma 25 dhaa fi 12 walitti da'uudha jechuudha kana gaafa walitti daanu 37 dha jechuudha laala quotient isaa fudhanna jechuudha 37 root 3 cm square dha jechuudha kana booda maal goona isee kana waliin baay'isuudha jechuudha gaafa kana waliin baay'isuu meeqadha that asitti kun 10 dha 10 times 37 317 ta'a jechuudha 317 over 3 ta'a jechuudha root 3 cm what centimeter keenya alta asi centimeter qabna asi immoo square turte centimeter cube dha jennee bifa kanaan volume of resistance argachuu dandeenya jechuudha amma immoo kan laalu surface area and volume of composed solids surface area dhaa fi volume composed solid ilaal composed solid jechuun jalqaba maal jechuudha composed jechuun kan walitti makame jechuudha afaan oromoosa kanaafu composed solid jechuun solid akkamiiti kan jedhu laallaa jechuudha composed solid jechuun cylinderii dhaa fi pyramid yoo walitti makame cylinderii dhaa fi sphere yoo walitti makame jechuun qaamolee garaagaraa bakka garaagaraatti fi maqaa garaagaraatti baasnee baranne kun gaafa walitti makamanu this is what we call it composed solid jennee kan waamnu kana for example amma cylinderii kana qabna idhaati fudhadha cylinderii tokko akkasitti hin qabaa jennu jechuudha cylinderii dha jechuudha miti kun amma cylinderii dha that kun cylinderii koodha jechuudha cylinderiin kun immoo maal qabdi irra keessa seetii jechuudha asiini bifa kanaanii kana qabdi jechuudha amma cylinderii kana yoo ilaaltan cylinderii kun qaamota lamarraa walitti dhufe jechuudha inni jalqabaa hemisphere irra keessa jira laala inni jalqabaa qaama akkasitti irra keessa jira jechuudha karaa irra keessaadhaani kun irra keessa isaa jira jechuudha okay inni kan biraan immoo cylinderiitu jira jechuudha jala isaa immoo cylinderii kan biraatiyyuu immoo jira jechuudha jala okay cylinderii dhaa fi maalidha jechuudha kuni hemisphere dha jechuudha hemisphere jechuun akkuma viidiyoo darbe keessatti ilaalle maalidha walakkaa geengoo sphere jechuudha geengoo miti sphere jechuun directly waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu kun amma qaamota lamarraa kan walitti makameedha jechuudha that isa akkasiitiin maal jennee waamna jechuudha composed solid dha kan jennu gaafa akkasiitii jechuudha kun amma composed solid dha jechuudha maalirraa dhufe kun isin jedhee cylinderii dhaa fi that kanarraa kan dhufedha jechuudha amma immoo kan biraallee composed gochuu dandeenya fakkeenyaaf bifa kanaanis composed ta'uu danda'a jechuudha bifa garaagaraadhaan composed ta'anii argamuu danda'u jechuudha okay daatama fakkeenyaaf kuni asitti hemisphere dha hemisphere dha jechuudha akkasitti hemisphere uume ka'ee maal gochuu danda'a akkas immoo gochuu danda'a jechuudha daat gaafa akkas godhee jiru maaltu uumame jechuudha ammas irratti kooniitu uumamte jechuudha daat ilaala koonii jira jechuudha marra keessa kanamu kanaafiyyuu kun qaamota lamarraa uumame jechuudha akkuma isa kanaa inni kunis jechuudha mee eenyu feenyudha jechuudha inni kunis jechuudha maalirraa tokkoffaani karaa olitti sfeeriitu jira I mean kooniitu jira karaa olitti jechuudha kooniitu jira jechuudha karaa olitti ende jalaan immoo maaltu jira jechuudha karaa jalaatti immoo hemisfeeriitu jira jechuudha kanaafuu qaamota kana lacheen irraa yeroo uumu kanaan composed solid dha innaa jechuudha okay daat kuni bifa kanaanii sfeeriidha jechuudha koonii dha jechuudha inni jalaan immoo daata akkuma isin jedhe maaltu jira jechuudha hemisfeeriitu jira jechuudha hayyee isaan kan akkamittiin shallaguu dandeenya isaan kan shallaguudhaaf amma laala asitti silinderiin volume isaa shallagii area isaa shallagii maal nu jechuu danda'a jechuudha qormaatalee ta'uu danda'a daat qormaatalee kan intiraansitii ta'u jechuudha maaliifuu daat beekumsaa qabaachuun gaarii kanaafuu kun konseptisa baay'ee salphaadha amma asitti maaltu jira hemisfeeriitu jira isfeerii akkamitti shallagna inni isfeerii foormulaa mataa isaa qaba jechuudha area sphere shallaguudhaaf volume shallaguudhaaf formula mataa isaa qaba isa sana fuunee maal goona jechuudha 1/2 goona maaliif kun sphere bakka lamatti qoodame hemi means half jechuudha waan ta'eedhaaf okay hemi sphere empty hemisphere hem kan jechaa jirutti half akka jechuutti fudhattu jechuudha kanaaf formula nu kennu sana bakka lamatti qoodna 1/2 goona jechuudha kan isa kanamu directly fudhanna jechuudha formula isaa erga fudhannee booda area jira kana lacheen yoo volume ta'es volume jira kana lacheen itti daballa jechuudha qaamotaas jiran kan
Yoo area ta'e area jala kana lacheenii walitti daballa jechuudha. Yeroo kana maal arganneera composed solid kanaa fi area isaa arganneera. For example solid composed kun yoo kunu kenname jechuudha. Composed solid kun jechuudha. Composed maal qaba? Tokko cylinder qaba asi. Cylinder jira that cylinder inni kan biraa maaltu jira? Hemisphere tu jira jechuudha. Asirra immoo hemisphere tu jira jechuudha. That hemisphere jira jechuudha. Qaamota salmaa irraa kan jedhame tokko heetiin nu kennameera. Heetiin cylinderii jechuudha. That means kanaaf kana gidduuni 10 centimeter dha jechuudha nu kennameera. Inni kan biraan base radius of cylinder. Base radius kan jennu that kana ta'uu danda'a. Kana ta'uu danda'a cylinderiin base nu qabati asiin jedhamti. That radiusiin isaa kan hundaafuu meeqa jechuudha? 4 centimeter nu kennamte jechuudha. 4 centimeter nu kennameera jechuudha. Okay. Find total area barbaadii nu jedhe. Total area barbaaduudhaaf akkuma isiniin jedhe maal goona? Total area ni or area total jechuudha. Wal qixa maal ta'a jechuudha. Tokkoffaa surface area of hemisphere. Okay? Hemisphere surface area mataa isaa qaba. Surface area of hemisphere jechuudha. Surface area of hemisphere. Kan hemisphere fudhanna jechuudha. Ergasii eenyu wajjin ilaana plus eenyu wajjin ilaana jechuudha. Lateral surface area of cylinder. Cylinderiin kun maal qaba? Lateral surface area qaba jechuudha. See kana jechuudha. Kana qaba jechuudha. Kanaafuu isaa wajjin ilaana jechuudha. Lateral surface area of cylinder wajjin ilaana jechuudha. Of kan cylinderiitii wajjin walitti ilaana jechuudha. Plus jennee base kana walitti ilaana. Base tokkitti kana kan fudhannu asitti. Maaliif asitti base isa kana wajjin shallagaa irra waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa kana wajjin shallagnaa okay? Sagara walitti wajjin. Kanaafiyyuu that maal goona plus base area or area base area of cylinder goona jechuudha. Okay. Kana booda this equal with semi surface area of hemisphere semi ta'uu qaba. Haa walakka ta'uu qaba siin jedheera. Maaliif that fayyaan hemisphere kana yoo ta'e jechuudha. That kuni fayyaa hemisphere yoo ta'e kun fayyaa hemisphere yoo ta'e jedhe that walakkaan isaa immoo fakkeenyaaf fayyaa hemisphere 2 pi r square an arganna yoo ta'e walakkaa isaa maal goona jechuudha? Pi r square goona over 2 goona waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu isa kana maal gochuu qabna jechuudha? 1 over 2 goona jechuudha. 1 over 2 kan hin godheef kanaaf jechuudha. Kanaaf 1 over 2 times 4 pi r square dha. Kan area sphere immoo jechuudha. Area sphere kana arganna jechuudha. Plus kan hemisphere or lateral surface area kan cylinder immoo maal arganna inni yeroo darbe ilaaleera semi circumference times height aan arganna inni. Plus area of base immoo maal ta'a jenne geengoodha waan ta'eef pi radius square ta'a jechuudha. This equal with asite kana naa salphisa. Kana gaafa salphisa maal ta'a? Q pi radius square dha jechuudha. Plus c plus h plus p r square dha jechuudha. Okay? Kana booda maal gochuu dandeenya? Asitti 2 pi r square qabna plus c jechuun immoo 2 pi r dha jechuudha. Circumference dha times height dha plus pi r square dha jechuudha. Kana booda value kana keessa buusuudha wanti biraan jiru jechuudha. 2 pi maal goona jechuudha? 2 pi r square keenya 4 dha. That 4 cm square goona jechuudha. Plus 2 pi 4 times 10 radi 10 dha jechuudha. 10 cm dha. That plus pi r square dha jechuudha. R keenya meeqa asitti? That 4 dha jenneerra jechuudha. Square goona jechuudha. Kana booda asitti 2 times 4 2 times 4 dha tun taane asitti meeqa kun jalqaba square gochuu qabna jechuudha. 2 pi times 16 plus 2 pi times 14 jenna jechuudha. Plus maali ta'a jechuudha kun asitti 16 pi dha jechuudha. That centimeter square bira jira jechuudha kana. Kana booda asitti maal ta'a kuni 2 pi times is 32 pi centimeter square plus 18 centimeter 18 pi centimeter square plus 16 pi centimeter square dha jechuudha. Kana booda this equal with 32 plus this 112 plus 16 equal with 128 pi centimeter square dha. Jennee bifa kanaan argachuu dandeenya area keenya. Inni kan biraa kan gaafatamne immoo volume dha jechuudha. Volume equal with maal jenneera? Cylinderiidhaaf
sababni isaa kan silindarii hojjennee kaane kan hemisfeerii hojjennee walitti daballaa jechuudha composed kanaaf. Kanaaf jalqaba kan silindarii hojjechuu qabna. Volume of silindarii wal qixa maal jenneerra? Area of base times height dha jenneerra. Simply jechuudha. Kanaaf area of base maal ta'a? Pi equal with pi radius square dha jechuudha. Times height dha jechuudha. Okay, kanaaf pi jenna radius nu kenna meeqadha? 4 centimeter square times 10 dha jechuudha. Okay, 10 centimeter dha jechuudha. Kuni wal qixa meeqa ta'a jechuudha? That 4 times 4 square ni 16 16 by square immoo 100 fi 160 pi centimeter cube dha. As square qabna, as centimeter qabna waan ta'eef centimeter cube ta'a jennee bifa kanaan volume kan maal arganne irra jechuudha? Kan silindarii arganne. Ittaansanii maal arganna? Volume of hemisphere arganna. Volume of hemisphere immoo wal qixa maal ta'a? Jalqaba kan hemisphere jechuun sphereidhaaf halfidha jenneerra. Kanaafuu 1/2 jenna jechuudha. Times 4/3 pi radius cube dha jechuudha. That asitti inni kun kan maal keenyaati? Hemisphere keenya sphere jechuudha. Hemisphere jechuun immoo 1/2 isaati yookaan walakkaa isaati waan ta'eef bifa kanaan shallagna jechuudha. This equal with kunis wal qixa maal ta'a? 1/2 4/3 times pi radius cube. Radius in keenya meeqa ture? 4 dha jechuudha. 4 cube goona jechuudha. Okay, centimeter cube dha asitti centimeter cube dha jechuudha. Okay, kana booda kun maal ta'a jechuudha? 4/6 jechuu dandeenya yookaan salphisuu dandeenya jechuudha. 4/6 pi times maaliiti jechuudha asitti? 4 cube jechuun 64 dha jechuudha. Centimeter cube dha jechuudha. Okay, kana booda this equal with kana salphisa lamaan meeqadha kun? 2 dha, lamaan 3 dha jechuudha. Kanaaf 2/3 pi 64 dha jechuudha. 64 centimeter cube dha jechuudha. Kana gaafa waliin baay'isnu this equal with 128/3 maali ta'a jechuudha? Pi centimeter cube dha jechuudha. Maal jenneerra? Solid composed solid kanaafi that walitti makama isaanii ta'a jechuun walitti dabalama isaanii jechuudha. Maal isaanii? Volume isaanii. Kan jechuun volume composed solid kana wal qixa ta'a volume of cylindrii ida'u volume of hemisphere keenya ta'a jechuudha. Volume of cylindrii keenya meeqa arganneera? Volume of cylindrii keenya kan arganne meeqadha? 160 jechuudha. 160 centimeter cube arganne jechuudha. Plus jenne kan kana immoo meeqa arganne? Volume of hemisphere immoo meeqa arganne jechuudha? 128 over maaliif jechuudha? 3 arganneerra jechuudha. Centimeter cube dha jechuudha. Okay, that kana booda kana wal qixa maal goona jechuudha? This equal with kana gaafa walitti daanu that directly walitti baay'isuu dandeenya jechuun cross baay'isuudhaan jechuudha. Gaafa hojjennu jechuudha. This times 3 that means 160 kun asitti 16 miti jechuudha. Kun dhiifama. That kun 16 ta'a 160 jechuudha. 160 baay'isuu 3 jechuun 160 baay'isuu 3 cross jechuudha. 3 tokko baay'isuu 128 da'u tokko baay'isuu 128 irra meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. This equal with gaafa hunda isaa walitti daane jennu 608/3 maal ta'a? Pi centimeter cube dha jechuudha. Guutummaatti jechuudha kuni that guutummaatti kan objecticha that kana ta'a yookaan kan solid composed keenya or composed solid keenya kana fakkaata jechuudha. Video biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf tura.